Daawwattoota keenyaa akkam jirtu oduu amma nu gaheen qabannee dhiyaanneerra. Mormiin barattoota Oromoo dhimma maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa dhiyoo kana bahe hin fudhannu jechuun ammas godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti itti fufee ooleera. Guyyaa har'aa gara kibba baha Oromiyaatti babal'achuun godina Baalee magaalaa Gaazaraa keessattis mormiin barattoota bifa qindaa'een itti fufee ooleera. Humnootiin tikaa mormii barattoota aanaa Gaazaraa dhaabsisuuf yaaluu isaaniillee barattoonni dubbatan. haa ta'uutii mormiin kun jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee 3 magaalaa Haroo Sabbuu keessatti barattoonni mana barumsaa qophaa'ina Daallee 3 hiriira mormii cimaa geggeessaa oolaniiru. Baha Oromiyaatti ammoo godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti mormiin jabaan dhagahamee jira. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa waliin ta'uudhaan mormii isaanii dhageessisaa oolanii jiru. Humnootiin kora bittinneessaa jedhaman barattoota irratti reebicha hamaa raawwatullee barattoonni OMN itti himan. Mandi gubatee garte dormiin gubateera fiiga fiigi dormiin gubateera achirra deebi'aan sirriirra gadhiiseeru deebi. Kibba Oromiyaattis mormiin kun tarkaanfatee godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessattis guyyaa lammaffaaf itti fufee jira. Humnootiin tikaa hedduminaan naannawa san qubatan barattoota irratti bobba'uudhaan reebicha geggeessanii jiru. Namoota barattoota miidhaman gaafachuuf hospitaala dhaqanis seensisuu dhoorguu isaanii jiraattonni dubbatan. Mormiin kun babal'achuun godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Haraqalloo keessattis haala adda ta'een geggeeffamuu isaa barattoonni ibsanii jiru. Naannawa kibbaa yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti ammoo barattoonni Oromoo mormii maastar pilaanii Finfinnee irraa qaban cimsanii mormanii jiru. Achuma kibbatti yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessattis barattoonni qophii ayyaana sabaaf sablammootaa irratti diddaa dhageessisuu fi akkasumas barattoota Oromoo wayita ammaa kana reebamuu fi ajjeefamaa jiran gaddaan yaadatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa mana barumsaa Pireparaatoorii Shaashamannettis hiriirri geggeeffamullee barattoonni dubbatan. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo mana barumsaa gara Suudukii sadarkaa lammaffatti hiriira geggeeffameen wal qabatee barattoonni 10 kan hidhaman yoo ta'u 4 ammoo reebicha isaan irratti raawwatameen madaa'uu isaanii jiraattonni himan. Godina Addaa Oromiyaa magaalaa Holotaa mana barumsaa Burqaa Harbuu keessattis mormiin jabaatee jira. Magaalaa Naqamteetti ammoo mormiin kaleessa jalqabame ammas akkuma itti fufeetti jiraachuun himame. Egaan daawwattoota keenyaa haala yeroo ammaan kana guutuu Oromiyaa keessatti barattoonni Oromoo mormii dhageessisaa jiran ammas jala buunee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hagasiifuu nu waliin tura.